odeeffannoo keenya har'aatiin manneen amala sirreessaa gara dhaabbata barnoota olaanoo kolleejjiitti jijjiiramee fi yaada hirmaachisaa dhimma kanaan wal qabatu isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti nu waliin tura. Amma kallattumaaniin gabaasicha dubbisaa mee isinis sirriitti dhageeffadhaa. Manneen amala sirreessaa naannoo Oromiyaa bakka itti namni rakkifamaa fi dhiphachaa turan irraa gara giddugala barnootaa fi kolleejjii dorgomaatti jijjiiramuu isaanii Komiishiniin Manneen Sirreessaa Oromiyaa beeksisee jira. Haalli qabiinsa mirga namoomaa sirreeffamtoota seeraa yeroo ammaa jijjiirama guddaa keessa jiraachuu beeksisanii jiru. Milkaa'inni waggoota 5 darban keessatti argame kun sagantaa agarsiisaa fi egzibiishinii imala mootummaa naannoo Oromiyaa giddugala aadaa Oromootti qopheeffame irratti dhiyaatee jira. Agarsiisni kun qopheessummaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaatiin kan dhiyaate yoo ta'u, hojiilee ijoo koomishinichi raawwate adda baasee agarsiisee jira. Daayiriktarri Kominikeeshinii Koomishinichaa Aadde Aster Boggaalaa akka ibsanitti dhaabbatichi nageenya sirreeffamtoota mirkaneessuu, qabiinsa mirga namoomaa eeguu fi sirreeffamtoota seeraa gara jireenya gaarii deebisuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee jira. Sirreeffamtoonni seeraa akka naamusa isaaniitiin akka ilaalaman taasisuun hojii ijoo waggoota darban keessatti raawwatame ta'uu ibsanii jiru. Jijjiiramaan dura sirreeffamtoonni dhiibbaa sammuu fi cancalaan hidhamuu dabalatee rakkoolee hedduu keessa turuu kaasuun yeroo ammaa garuu dhiibbaan akkasii guutumatti hafee jiraachuu addeessanii jiru. Akka ibsa gabaasicha kanaatti sirreeffamtoonni bilisaan mooraa keessa socho'uu fi torbaan guutuu maatii isaanii waliin wal arguuf carraa bal'aan isaaniif mijatee jiraachuu ifoomsanii jiru. Iddoon ciisicha sirreeffamtoota istaandaardii yuunivarsiitiin kan mijaa'e yoo ta'u, tajaajilli gorsaa xiinsammuu ogeessotaan kennamaa fi jiraachuu kan eere gabaasichi bara dabre qofa sirreeffamtoota 17,000 ol ta'aniif gorsi xiinsammuu kennamuu fi ibsuun sirreeffamtoonni 46,000 ol dhimmoota adda addaa irratti leenjii hubannoo uumuu fudhatanii jiru. Aadde Aster ibsa isaaniitiin gama barnootaatiin carraan addaa uumamee jiraachuu himuun manneen amala sirreessaa kanneen keessatti barnoota bu'uuraa irraa eegalee hanga sadarkaa digirii lammaffaatti carraan barnootaa idilee sirreeffamtootaaf mijaa'ee jira. Hidhameetiin ture osoo hin taane baradheetiin bahe waan hin jedhuun qabu. Leenjii ogummaa fi teeknikaatiin sirreeffamtoonni hojiilee bu'aa gogaa, muka, sibiilaa fi uffata irratti akka hirmaatan taasifamee jira. Oomishaaleen isaan oomishan qulqullina qabaachuun gabaa irratti dorgomaa akka ta'an taasisuun sirreeffamtoonni gara fuulduraatti of danda'anii akka bahan deeggarsa guddaa uumee jira. Koomishinichi gama galii argamsiisuutiinis milkaa'ina guddaa galmeessisee jiraachuu ibsuun bara 2017 qofa keessatti galii qarshii miliyoona 134 ol kan argame yoo ta'u, bara 2018 kanaas hanga kurmaana sadaffaatti galii miliyoona 134 ol argachuun danda'amee jiraachuu ibsanii jiru. Kunis manneen amala sirreessaa gara dhaabbata oomishaa fi barnootaatti jijjiiramuu isaaniif ragaa guddaadha jedhamee jira. Daafii xiinxalaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya jaallatamoo, akka ilaalcha keessanitti manni hidhaa tokko osoo mirga namummaa hin sarbin akkamitti adabbii miidhamtoonni itti kuufanii daraan isaanii nagaa argatuu fi sirreeffama yakkamaan fuuldura yakka akkasitti akka hin deebine gidduutti madaallii eeggatee akkamitti hordofuu danda'a jettanii yaaddu? Egaan kabajamtoota hordoftoota OVM jaallatamoo, odeeffannoon keenya yeroo yeroon akka isin dhaqqabuuf peejii OVM follow, like, share godhaa, hiriyoota keessan itti afeeraa isiniin jenna. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa, galatoomaa.